Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaan keenya kan kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Kun qophii imala guddinaati kan caffee miidiyaa irraa torbaanitti yeroo tokko yeroo kana isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya irraatiin baazaariif egzibiishinii hundeeffama magaalaa Shaggar sababeeffachuun kutaa magaalaa Koyyeeffacheetti qophaa'e isin daawwachiifna. Isa dura garuu seenduubee baazaariif egzibiishinii isiniif dhiyeessinaati nu waliin turaan affeerraa keenya kan kabajaati. Jechi baazaar jedhu jecha afaan Pershiyaa irraa kan fudhatame yoo ta'u lafa gabaa uummataa jechuudha. Afaan Arabaa fi afaan warra Roomaatti garuu suuq jechuu bakka bu'a. Biyyoota akka baha giddu galeessaa, Baalkaan, Afrikaa kaabaa fi Indiyaa keessatti baazaarii jechuun dunkaana yookaan suuqota baay'ee bakka tokkotti argaman jechuudha. Keessattuu biyyoota baha giddu galeessaa kana keessatti gabaa daandii irratti taasifamuu fi seensaa fi ba'umsa qabu kan akka aadaatti itti fayyadamanidha baazaariin. Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti ammoo gabaa daandii irraa yookaan street markets akka baazaariitti fudhatamu. Ragaaleen arkeoloojii akka mul'isanitti baazaariin dhaloota Kiristoosiin dura bara 3000 irraa eegalee jiraachuu isaatu himama. Baazaaronni durii dallaa magaalotaan alatti kan hundeeffaman yoo ta'an fedhii daldaltoota bakkaa bakkatti socho'aa turanii guutuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Akkuma baay'inni uummataa magaalota keessatti dabalaa dhufeen baazaaronnis dallaa qarqaraa gara wiirtuu magaalaatti ol seenuu jalqaban. Karra magaalaa tokko irraa gara isa kaanitti daandii tokko irratti diriirfamanii gaggeeffamaa turuu maddeen seenaa ragaa ba'u. Baazaaronni walitti hidhamiinsa wiirtuulee daldalaa gurguddoofilleen bu'uura akka turan maddeen seenaa ni himu. Biyyoota Arabaa keessatti ammoo baazaaronni gurguddoon walitti hidhamiinsa isaanii cimsatanii hundeeffama magaalotaa fi impaayerotaaf ka'umsa ta'aniiru. Magaalonni akka Suraat, Kaayiroo, Agraa, Timbuktuun fa'aa daandii daldalaa fi baazaarotaa irratti kan hundeeffamanidha. Magaalota biyyoota baha giddu galeessaa fi kibba Eeshiyaa keessatti baazaarii irraa meeshaa bituun amaleeffannaa guyyaa hundumaati. Kanaafis baazaariin dhahannaa onnee jireenya Eeshiyaanota kibbaa fi bahaati jedhama. Egzibiishinii jechuun ammoo jecha afaan Ingilizii irraa kan madde yoo ta'u hiikni isaas meeshaalee gurmuun yookaan tajaajila agarsiisaaf dhiyaatan yookaan ammoo taatee agarsiisaa guutummaan kan bakka bu'udha. Egzibiishiniin jiraachuun isaa guutumaan guutuutti kan fudhatamee fi kan beekame jaarraa 19ffaa keessa yoo ta'u isa duras ta'iiwwan adda addaa jiraachuu egzibiishinii mul'isan qorannoon argamaniiru. Haaluma kanaan egzibiishiniin addunyaa yookaan World Expo yookaan World Fairiin guddichi kan eegale bara 1851 haala lakkoofsa warra Awurooppaatti biyya Ingilizii magaalaa Londanittidha. Gamoon yookaan taaworii guddaan Faransaay Eiffel Tower jedhamu kan Paarisitti argamu yeroo jalqabaaf bara 1889 kan ijaarame egzibiishiniif ta'uu quba qabaadha. Faayidaaleen egzibiishinii fi baazaaris hordoftootaa fi daawwattoota baay'ee bira ga'uu fi oomishaa fi tajaajila ofii beeksifachuuf nama gargaaru. Daldaltoonni tokko tokko ammoo oomishaa fi dhiyeessii isaaniif deebii daldalaa argachuuf baazaarii fi egzibiishinii irratti dhiyaatu. Akkasumas walitti hidhamiinsa gabaa uummachuuf egzibiishinii fi baazaariin carraa guddaa uumu. Maamiltoota turanii fi haaraa kallattiin argatanii waliin mari'achuuf baazaarii fi egzibiishiniin karaa banu. Maqaa gaarii horachuu fi of beeksisuu keessattis shoora guddaa taphatu. Dorgomtoota keenyallee baruuf baazarii fi egzibiishiniin gahee guddaa qaba. Ergama dorgomtoota ofii irraa baratanii of madaaluun tarsimoo daldala ofii fooyyeffachuu nama dandeessisullee of keessaa qaba. Oomisha ofii fooyyessuu fi gorsa ogeessotaa akka argataniifillee baazarii fi egzibiishiniin karaa namaaf bana. Agarsiifni kun fayyadamtoota, daawwattootaa fi miidiyaalee gara oomishaa fi tajaajila keenyaatti harkisuufillee humna guddaa qaba. Oomishoota haaraa madaalchisuu fi jalqabuuf iddoon mijataan akka baazarii fi egzibiishiniin jiru. Kanaaf egaa addunyaa fi biyya keenya keessatti illee barbaachisummaan baazarii fi egzibiishinii itti amanamee yeroo fi bakka adda addaatti gaggeeffamuun itti fufee jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas yeroo fi bakka adda addaatti baazarii fi egzibiishinii irratti hirmaachuun bu'aalee isaan qaban irraa fayyadamaa ta'eera. Ammas irraa fayyadamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa adda addaa keessattii fi godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti baazarii fi egzibiishinii qophaa'an mara irratti hirmaachuun oomishaa fi dhiyeessii beeksifachaa tureera. Maamiltoota gameeyyii fi haaraa hedduus horateera. Badhaasotaa fi waraqaa beekamtii baay'ees qaama saganticha qopheessurraa argataa tureera.
Baazarii fi egzibishinii tibbana jechuun guraandhala 18 bara 2015 hundeeffama magaalaa Shaggar sababeeffachuun kutaa magaalaa Koyyee Facceetti eegalame irrattis hirmaateera. Qophiin keenyarraas baazarii fi egzibishinii kutaa magaalaa Koyyee Facceetti qophaa'e kanarratti xiyyeeffatti hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaanis affeerraa keenya. Baazarii fi egzibishinii kanarratti keessummaan kabajaa kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa fi bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Koyyee Faccee obbo Fiqaaduu Tulluu keessummoota kanneen biroo waliin ta'uun oomishaa fi dhiyeessa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa daawwataniiru. Hundeessaa fi pirezidantiin waldichaa obbo Sanyii Dashuus ibsa bal'aa waa'ee oomisha kanneenii irratti keessummootaaf qoodaniiru. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu yokin hojjadhu yokin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Baazaariin irra jiru kun baazarii addaati. Wanni adda isa godhu tokkoffaa hundeeffama magaalaa Shaggariitiin wal qabata. Hundeeffama magaalaa Shaggariitii fi eebbi magaalaa Shaggarii guyyaa har'aa kanaadha. Guyyaa kaleessaa baazarii paanaaliin mariin gaggeeffamee jira. Har'a garuu isaan wal qabatee feestivaaliin ispoortiidhaa ture. Ispoortiin ganama irratti calqabaa ture. Yeroo ammaa kanatti immoo already gurgurtaan calqabamee jira. Wanni kuduraaf muduraa jedhamu martuusaa midhaan dheedhii dabalatee hunduyyuu asumatti argama jechaadha. Kuduraaf muduraas dabalatee midhaanis dabalatee hundi isaatiyyuu inni dhiyaata. Haala kanaatiin kan itti deemamu jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een waldaan maal hojjeta kan jedhamu ka. Egaa waldaanis kaayyoon isaa tokkoffaa miseensonni isaa bakka jiru hundatti dhiyeessuudha. Lammaffaa bakka jiru hundarrattiyyuu hojiin isaa hojjetu martu maal fakkaata kan jedhu irratti argamuudha. Kanaan fakkaata jechaadha. Mee waldaan dargaggoota caffee yeroo hundumaa bakka baazaarii agarsiisni jiru hundumaatti argama. Gabaa Sunday market yookaan immoo gabaa dilbataa irratti illee ni hojjeta. Suuqiitti yookaan bakka magaazina keenyaatti illee hin gurgura. Mee baazaarii irratti argamuun hirmaachuun kun bu'aan isaa maali? Guddinni isaa tokkoffaa firoomishinii irratti firoomishinii 100,000 200,000 kaffaleetti beeksisa namni kan keenya garuu hojii hojjechaa daldalas daddalachaa galiis argachaa of beeksisaa jechaadha. Firoomishiiniidhaaf malee bu'aas amma hin qabu. Bu'aan hin jiru. Bu'aan jiraachuu baatee garuu miseensota keenyaaf hundaafuu haamilee fi kaka'umsa guddaatti dhuuma jennee waan fudhannuufi akkasumas immoo haa ta'u malee bu'aa malee kisaaraa keessa gallee oduu hin ta'in bu'aas hin qabna garuu bu'aadhaan waliin itti hojjanna jechaadha. Akkamitti hojjanna adeemsa irratti immoo kuni keessa adeemsa irra erga of beeksiste sirriitti erga of barsiiste boodatti gabaa keenya gadattaa jechaadha. Kanaaf dursa amma caffeen maal qabate of gurgurachuudha. Mi'a gurguruurra of gurguruudha. Of gurguraa jira. Namoota hin beekne akka beekan gochuu, namoota hin hubanne akka hubatan gochuu kanaan kan deemu waan ta'eef bifa kanaatti fakkaata. Kanaaf isinis jabaatanii cimtanii deemuu qabdu. Galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Sagantaa hundeeffama magaalaa Shaggar sababeeffachuun qophaa'e kanarratti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa haasaa baniinsaa taasisan irratti haalli hundeeffama magaalota biyya keenyaa kan baazaarii fi egzibishiniitiin hundeeffaman irraa adda akka ta'e kaasanii jiru. 2010 jalqabee yeroo jalqabaaf Oromoon onyummaasaa mirgasaa kabachiisuu qofa miti yeroo jalqabaaf magaala isaaf kan ta'u magaala egeree ijaaruusaa baga jechuun barbaada. Oromiyaa keessa hojii baay'ee hojjenneerra. Waggaa 4 keessa hojiin hojjetame odoo laaltan teknoolojii Oromiyaa keessa jijjiiruu qonna haaraa Oromiyaa keessa jijjiiruu yeroo baay'ee qonni Oromiyaa keessa waan jiruuf qonnaaf deeggarsa inguraan turan duraan hin beeku qonni yoo jijjiirame Oromoon akka jijjiiramu beeku. Kana waan beekaniif maqaaf qonnaa jiru qonnaaf kan ta'u tarsiimoo qopheessanii hin beekani. Yaa ta'u malee erga jijjiiramni dhufee booda tiraktara amma lakkoofsaan namoonni baay'ee kan beektan
sagantaa oomisha qamadii baay'een keessan kan beektan hojii gurguddaa hojjetamee jijjiiramni dhufaa jira jechuudha. Bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Koyyee Faccee obbo Fiqaaduu Tulluu gama isaaniitiin magaalaa Koyyee Faccee akkasiin ibsan. Koyyee Facceen lafa seenaa, lafa qabsoo uummata Oromooti. Koyyee Facceen argama Gaareerer, argama Caffee Dongoraatii fi Caffee Tumaa, lafa dachee Tuulamaa, qe'ee warra Galaan, lafa seenaa qabeettiidha. Egaa Koyyee Faccee irratti wanni baay'een jedhameera, wanni baay'ees ta'ee jira. Garuu armaan booda Koyyee Facceen lafa irraa godhamu hin taane lafa itti godhamu taati. Koyyee Facceen lafa ittiin bu'aan hin taane lafa ittiin bu'aan taati. Koyyee Facceen giddugala siyaasa jeeqamaatii fi rakkoo nageenyaa hin taane giddugala kutaa magaalaa giddugaleessa diinagdee industiriitii fi kenna tajaajila fooyyee keessatti gaggeeffamu kutaa magaalaa urjii shaggar taatee gama hundaan kutaa magaalaa beekamtuu akka taatu shakkii tokko hin qabu. Koyyee Facceen lafa itti doonfan hin taane lafa itti qarooman bakka itti hiiman hin taane bakka hojjetanii itti badhaadhan. Walumaa galatti Koyyee Faccee mul'ata shaggar qabatte galmaan gahuudhaaf hooggansi, ogeessi fi uummanni keenya tokko ta'ee waliin qindaa'ee hojjechuutu irraa eegamu. Hundeeffama magaalaa Shaggar sababeeffachuun qophiileen adda addaa kutaa magaalaa Koyyee Facceetti guraandhala 18 hanga 22 bara 2015 gaggeeffamaa tureera. Obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin beeka jirtu. Tole egaa daawwattoota keenya amma immoo nama oomisha dhiyaate kana gurguraa jiru argannee jirra. Oomishni asitti dhiyaatu akka argaa jirtan timaatimiin jira, kuduraa fi muduraa adda addaa jira, raafuu maraa, hundee diimaa, qullubbii adii fa'aa jira. Mee ati bakka kana kan jirtu maqaa kee nutti himi, waan hojjetamu kana meeqatti akka gurguramu waan nutti himta. Ani Salamuun Hangagaa jedhama. Paappaayaan ni jira, dinnicha, qullubbii diimaa, xiqil gommanii, an akka kaarotii martuu ni jira jennee yaadna. Mee warra jiru kana fakkeenyaaf timaatimiin meeqatti gurgurama, alatti meeqatti gurgurama? Amma shunkurtiin gabaa irratti akka 35 dirasiidha. 35 jechuun asuma amma baazaar kanarra kara baddaa ni jiru. Hanga 35 gurguru ni garuu naannoo 25 gurgurraa 25 wannoon irree birrii 30 galeera timaatimii irree ni bira 25 dinnichi irree 25 paappayaan birrii 60 manaamna gurguramu ni biratti 40 gurguraa jechuudha. Raafuu maraa birrii 25. Kanaaf baazaaruun kana keessatti iyyuu bakka adda addaatti gatiin ol ka'aadha, keessan immoo gadi bu'aadha jecha. Nuyi finnu amraachidha, amraachirraa finnaani baadiyyaarra jechuudha. Namoonni baay'een nuyi waldaa dheedhanii gaarmentii irraa fiduu danda'a. Nuyi garuu buuneetu gabarraa asirra finnuuf herreega gaarmentiitti gurguramu gurgurraan. Asitti irree bichaa miti Maganaanyatti ni jira, Meesikoo, Boolee, Jamoo irratti midhaamina baazaarii iddoo baay'eetu hojjenna. Har'a bichaa miti nuyi hojjennu. Baazaarii dhuma kana mata dureedha kaasee inuma hojjechaatu jira ni jechuudha. Kanaaf mee daawwattootaa fi miseensota waldaa dargaggoota caffee naannawa kana jiraataniif uummata magaalaa Finfinnee jiraatuu fi oomisha asitti isin dhiyeessitan gatii gadaanaan dhiyaatu kana akka bitan akka irraa fayyadamoo ta'aniif dhaamsa akkam dabarsa? Ana jedhu uummanni beekamaadha. Akka biqiltuutis ta'ee maali suuqirrattis meeqa akka ta'e asittis meeqa akka ta'e beekamaadha. Uummanni keenyarree dabalatee miseensonni keenya uummanni keenya dhufee osoo waan gadi bu'aadhaan fayyadamee bareeda. Amma xaafiin birrii 72 asitti. Xaafii birrii 70 60tti gurgurraan. Naannoo 1,000 wayii kumtaala irratti jechuudha. Kiiloo tokko irratti birrii 10 midhaamna garaagarummaa jechuun kumtaala tokko irratti waannoo 1,000 oliiti. 71 iddoo baay'eetti amma 90 irra seen deemin jira karaa qaalitti kan afaan midhaamna. Nu biratti 60tti gurgurra. Irree keenya dhaabbataadha. Kanaaf miseensonni waldaa keenyaa fi jiraattonni magaalaa Finfinnee keessatti warri Shaggar akka dhufanii bitatan dhaamsa dhaamtee galatoomi nu jira. Mee maqaa keetii fi waan hojjetu nutti.
Galatoo maadhaa maqaan kiyya Wandee Sayidan jedhama. Hojjetaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatirra dhufee jira. Mee Wandee bakka kanatti egaa midhaan dheedhii adda addaa gurguraa jirta. Daawwattoonni keenya ilaalaa jiru. Mee waan isaan hin argine waa'ee gatii isaatiiti. Waa'ee gatii isaatii nutti maalatti meeqa asittis meeqaan gurguru? Baazaar irrattis akkuma agartan kooyyee facee irratti baazaarii baanii jirra. Amma gaazana irratti gurguramu malee gatuma saniin jechuudha. Asirrattis baazaar irrattis gurguraa irra bakka biraa mana baaburaa 70-80tti kan gurguramu numira haala bareedaadhaan birrii 60tti gurguramaa jira jechuudha. Qamadiin irreen bakka 55tti gurguramu nu biratti 45 qamadii. Ammaaf isaaf qabannee irraa konkolaataadhaan akka nu galchine malee gosa baay'ee galchinaayyuu jechuudha. Amma isaan kana jira akkuma agartan burraaf gurraanis galee jira. Ammaaf xaafii qabadhee jiraan jechuudha. Kanaaf mee ati uummata naannoo kana jiruu fi miseensota waldaa dargaggoota caffee naannoo kana jiraataniif dhaamsa maal dabarsita? Akkuma beekamu haalli qilleensa gabaanis baay'ee waan dabalee jiruuf nu bira akkuma beekamu hammate baay'eedha malee hammate parsantii 20 waan gadi bu'uuf bakka biraatirra dhufanii bakka biraatirra oduu biraa dhufanii fayyadaman bareeda jechuun barbaada. Galatoom. Fiigichi guddaan tokkoffaan magaalaa Shaggar baazaariif egzibiishinii akkasumas gugsiin fardaa adeemsifamaa tureera. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dabalatee namoonni dhuunfaa fi jaarmiyaaleen adda addaa milkaa'ina sagantaa kanaa fi hundeeffama magaalaa Shaggariif deeggarsa taasisan martuu badhaasaa fi waraqaa ragaa beekamtii bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa argataniiru. Qophii imala guddinaa keenyarraa asuma irratti goolabna. Hanga torbee qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Barbat